Akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenyaa nagaan keenya bakka jirrutti isin haa ga'u jechaa wanti guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirru sirba Yoosangee ta'uun gadhiifamuuf jira kan jedhu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Guyyaa har'aa kana sirbi Yoosangee ta'uun gadhiifama. Karaa kam argannaa akkamitti immoo arganna kan jedhuu fi waliin qophii taasifne keessatti argachuu dandeessu. Sirbi Yoosangee ta'uun sirba Baala Gizee jedhudha. Sirbi Baala Gizee jedhu kun erga gadhiifama jedhanii naannoo torbee tokko kana lakkoofsiseera. Garuu guyyaa har'aa kana gad lakkifamuuf qophiin addaa taasifamaa jira. Sirbi kun Baala Gizee jedha. Sirba kana karaa isin argattanii tokko yuutuubii jala gartanii karaalee garaagaraatiin hordoftanii sirba kana gadhiifamuu isaa ni argitu. Amma immoo sirba kana akkaataa inni gadhiifamu maal akka ta'e maal akka ibsu immoo qophii keenya keessatti adda baastanii beekuu ni dandeessu jechuudha. Sirbi Yoosangee ta'uun kun sirba baay'ee namatti toludha. Sirba Oromoo biratti illee fudhatama guddaa argate jennee yaadnudha. Sirbi Baala Gizee jedhu kun Yoosangee ta'uun kan inni sirbuuf qabatee dhufaa jirudha. Har'a garuu sirbi Yoosangee ta'uun sa'aatii guyyaa kanaa kaasee gadi lakkifama. Yoo eegdan sa'aatii kanaa kaasee sirbi Yoosan gad lakkifama jennee sin beeksifna jechuudha. Haa ta'u malee kanumaan wal qabatee Yoosangee ta'uun artistii baay'ee jaallatamaa fi baay'ee beekamaadha. Sirba Yoosangee ta'uun kanaan dura yaadachaa yoo jirtan akkuma beekamu sirbi Yoosan kanaan dura sirbi maal fa'aa akka ta'e tokko sirba jaalallee ta'e dammoolee kan jedhuu fi bulloon garmaamu tolallee kan jedhu sirbee jira. Yoosan sirba isaa keessatti wantoota hedduu raawwachuu dandeessu. Sirbi isaa baay'ee kan jaallatamaa ta'ee fi hawaasa Oromoo biratti fudhatamaa kan ta'e haalli rukuttaa fi shubbisaa isaa baay'ee kan namatti toludha. Yoosan artistii Oromoon qabdu keessaa immoo artistii baay'ee beekamaadha. Yaa ta'u malee har'a immoo sirba akkamii qabatee dhufee Baala Gizee kan jedhudha. Baala Gizeen kun immoo iddoo Baala Gizee jedhu kanatti immoo afaan jaraaniitu jarriyyuun jalaa fudhatanii itti shubbisu laatanii baay'ee shakkaan jira. Kun afaan isaanii tuqaa sirbichi baay'ee ajaa'iba kan ta'edha. Baay'ee uummanni kan jaallatee abdadhuudha. Sirbi kun baay'ee Oromoo keessatti illee iddoo guddaa fi fudhatama guddaa kan qabu jedhee yaadaani. Yaa ta'u malee Yoosan har'a guyyoota kanaa sanii osoo hin jedhiin baroota hedduu keessatti sirba hedduu gannuu dhiisuudhaaf baay'ee qophaa'ee jira. Yaa ta'u malee qophiin keenya guyyaa har'aa sirba Yoosangee ta'uun fi Andu'aalem Gosaas immoo irraan dhufaa jira. Walumaa galatti wantoonni hedduun akkasii kun guyyoota baroota osoo hin jedhin dhufaa jiru jechuudha. Qophiin keenya guyyaa har'aa kana kanumaan wal qabateetu haala sagantaalee hedduu kan wal qabatu isuma kanadha. Haa ta'u malee galgala har'aa Yugaa natti fakkaatu guyyaa keessa gad lakkifama sirbi kun Yoosanii artistii jaallatamaa artistii Oromoon jaallatu artistii waan baay'ee Oromoodhaaf hojjete sirboota nama baay'ee illee hedduu barreessee jira. Artistiin kun artistii Oromoo keessatti gahee guddaa taphatedha. Yeroo hunda ilaaltoota artistoonni keenya wantoota isaan hojjetan tokko irraa kaasaniiti sagantaalee garaagaraa irratti iddoo qophii garaagaraa irratti argamanii sirboota hedduullee ni sirbu. Oromoon immoo jaalatamummaa guddaa isaaniif qaba. Sirba gaafa sirbu namni tokko maal akka ta'e sirbicharraa hubachuu ni dandeessu. Sirbi tokko maal ibsa? Maaliif sirbame? Haala maaliitiin wal qabata kan jedhu immoo ni jira. Haa ta'u malee artistii Yoosangee ta'uun har'a kan inni kana uummata Oromootiif dhiyeesse kana kan barreesse gara uummata Oromootti as baasuuf jiru sirbii kan fuula Oromootti dhiyeessu. Sirbi kun maalirraa hubanna? Maalirraa argina? Oromoodhaaf immoo jajjabina maal qaba? Kan jedhuu fi wantoota garaagaraa hedduu isaan raawwachuu dandeessu jechuudha. Sirbi tokko gaaf sirbamu haala inni qabatee dhiyaatu tokko irraa hubachuudhaaf wantoonni hedduun tokko karaan tokko maal akka ta'e immoo aartiin Oromoon qabu akkamittiin akka ibsamu yaadaan Oromoon qabu akkamittiin akka ibsamu qabeenya Oromoon qabu qabeenya uumamaa Oromoon qabu duudhaalee Oromoon qabu safuu Oromoon qabu iddoo seenaa Oromoon qabu as keessatti iddoo isaanii tuqamanii ni ibsamu. Haaluma kanaan wal qabatee sirbi kun sa'aatii kanarratti gad lakkifama. Kanaaf uummanni Oromoo hundumtuu harka keessan balleeftanii eeguu dandeessu. Karaalee yuutuubii fi
toora chaanaalii garaagaraatiin hordofaa sarchi godhaati seenaa jala laalaa toora feesbuuk irratti gadi lakkifamee jira kan jedhu ni jira. Haaluma kanaan wal qabatee wantoota hedduu isaas irraa barachuu ni dandeessu. Sirbi kun kaa sa'aatii har'aa kana gad lakkifamaa baala gizee gaafa inni jedhee sirbu Oromoon hundiyyuu gurraa waliin dhaga'u natti fakkaata. Kaa sirbicha ajaa'ibuma yoo ilaaltanii baay'een isaa baay'ee fudhatama kan qabudha. Ammallee sirbi kun sa'aatii hedduu hin turu. Sa'aatii ammaa kana gad lakkifama. Sa'aatii hedduu hin turu. Irraa fagaatinaa onlaayinii irra sarchi godhaatii argadhaa isiniin jechaa. Warreen immoo qophii keenya haaraa isinitti ta'e gara chaanaalii keenyatti reefu seenuuf dhuftan qophii keenya laayikii fi sabskiraayib gochuun dagatinaa. Haaluma kanaan wal qabatee wantoota barbaachisu karaa barbaachisuun immoo sirba kana isaafis daawwadhaa. Chaanaal isaa jala seenaa. Chaanaala inni irratti gad lakkisee jala seenas daawwadhaa. Sabskiraayib godhaaf chaanaalichallee isuma kanaan wal qabatee kabajamtoota fi hordoftoota yuutuub chaanaalii keenyaa nagaan keenya iddoodhuma jirrutti isin haa ga'u jechaa nagaatti nagaan turaa'ii amma torbeetti deemnee walitti dhufnutti nagaan nuuf tura.